kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Akuu Ingilishii Oloomik har'a sagantaa haaraa ni qabadhee dhiyaadheera. Sagantaan keenyas kan iskeerii fi iskeerotota irraa hafe kan ta'udha. Sagantaan keenya akkam jedha kiubii fi kiubirootadha jechuudha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Heettaanii jirmaa inni kiubii fi kiubirootadha jechuudha. Mata dureen taa'ee jirmaa inni kiubii fi kiubiroota. Isa dura kiubii fi kiubiroota ta'an taaneen dura jalqaba irratti kiubii ilaallaa jechuudha. Kiubii maal akka ta'e ilaallaa. Kiubii lakkoofsa raashinaali. Hiikkoon 2.4 maal jedhaa? Lakkoofsa kenname tokko kiubii taasisuu jechuun lakkoofsuma kana si'a 3 yookiin mataa isaatiin yeroo 3 baay'isuu jechuudha. Kana jechuun fakkeenya lakkoofsa A jedhamu haa fudhannu. Lakkoofsi A jedhamu kun miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'e raashinaalii yoo ta'e isa kiubii taasisuu jechuun maal jechuudha? A baay'isuu A isuma kana fuunee yeroo 3 baay'isuu jechuun mataa isaatiin. Kanaafiyyuu maal ta'a? A kiubii yookiin A paawarii 3 jennee waamna jechuun. Kunis si'a 3 mataa isaatiin baay'isuu jedhama. Kana jechuunis lakkoofsa raashinaalii xaafiyyaa kamiifuu lakkoofsa raashinaalii xaafiyyaa kamiifiyyuu yaa walqixa xaa kiubii yoo ta'e yaa walqixa xaa kiubii yoo ta'e yaan keenya as keessatti maal ta'a? Kiubii xaati jechuun. Kana jechuun kiubii xaa bu'aa kiubii xaa kennaate jechuun. Fakkeenya as keessatti 2 kiubii yoo jenne meeqa nu kenna? 2 baay'isuu 2 yoo jenne 2 baay'isuu 2 4 4 baay'isuu 2 8 jechuudha. Kanaafiyyuu 2 kiubiin 8 as keessatti 8 maali? Yaa kennaa jechuudha. Kanaafiyyuu 8 kiubii 2 jechuudha. Lamatu yeroo 3 of baay'iseetiin 8 kan nu kenne jechuudha. Fakkeenya akkasumas xaan keenyas miseensa lakkoofsa raashinaalii yoo ta'e xaammaan keenya kun iyyuu deebi'ee miseensa lakkoofsa raashinaalii yoo ta'e xaa kiubiin walqixa xaa baay'isuu as biratti tuqaa fayyadamti. Tuqaan kun dootii jedhamti. Dootiin tun maal inni baay'isumaa jechuudha. Isinis maaliif jijjiiramaa lama waan ta'eef baay'isuu mallattoo baay'isuu fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenya bifa kana yoo fayyadamne xaa fakkaata malee baay'isuu waan hin fakkaanneef maal goona? Mallattoo tuqaa kana fayyadamna jechuudha. Tuqaan kunis maal bakka buute? Baay'isuu bakka buute jechuudha. Kanaafiyyuu xaa kiubiin keenya xaa baay'isuu xaa ta'a jechuudha. Fakkeenya fudhannee halaallooti. 4 paawarii 3 yookiin 4 kiubii jechuun 4 baay'isuu 4 baay'isuu 4 4 baay'isuu 4 kennaa meeqa? 16 16 baay'isuu 4 64 jennaan jechuudha. Kanaafiyyuu 4 kiubiin kenna meeqa? 64 kana jechuudha. Inni ittaanu bifa deesimaaliitiin yoo nu kenname hoo bifa deesimaaliitiin yoo nu kenname kunniin hundinumaa inni jalqaba irratti lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Tokko tuqaa 5 kana tokko tuqaa 5 baay'isuu tokko tuqaa 5 baay'isuu tokko tuqaa 5 haalli baay'isuu isaa immoo akkuma iskeerii lakkoofsa taasisuu irratti laallisan itti argachuu hin dandeenya jechuudha. Kanas meeqaan argannaa? 3 tuqaa 3 7 5 jechuudha. Gabaabumatti kiubiin tokko tuqaa 5 meeqa? 3 tuqaa 3 7 5 nu kennaa jechuudha. Innis bifa arrabaati yoo ka jiraatu yoo ta'e immoo ka waamsaas yeroo 3 baay'isna waamaas yeroo 3 baay'isna jechuudha. Waamaa keenya 2 asirratti waamsaan keenya immoo meeqa? 3 jechuudha. Kanaafiyyuu 2 baay'isuu 2 yeroo 3 waan ta'eef jechuudha. Jalqaba gargar baasnee irra 3 baay'isuu 3 jennaa jechuudha. 2 baay'isuu 2 keenya 4 baay'isuu 2 keenya meeqa? 8 jechuudha. Kanaafiyyuu 8 akkuma jiru barreeffannaa jechuudha. Kun gatii maaliiti? Gatii waamaa qofaa jechuudha. Waamaa qofa kiubii goone. 3 kiubiinis meeqa? 3 baay'isuu 3 9 baay'isuu 3 meeqa? 27 jechuudha. Kanaafiyyuu bifa deesimaaliitiinis yoo nu kenname ka gubbaas bifa deesimaaliitiin yoo nu kenname isa matama fuunee yeroo 3 baay'isuu yoo ta'u bifa arrabaatiinis yoo nu kenname waamaas yeroo 3 baay'isna waamsaas yeroo 3 baay'isna jechuudha. Inni taanee jiru maal inni kiubii sirrii. Akkuma iskeerii sirrii fi asirrallee maaltu jira? Kiubii sirriitu jira jechuudha. Kiubii sirrii jechuun lakkoofsi raashinaalii aan kiubii sirrii kan jedhamu yoo kiubii lakkoofsa raashinaalii baa ta'edha. Kana jechuun lakkoofsi raashinaalii A kun kiubii sirrii jedhamuuf jalqaba irratti maal ta'uu qaba jechuudha? Kiubii lakkoofsa raashinaalii baa ta'uu qaba jechuudha. Kunis maaliin ibsama? A walqixa baa kiubii jechuudha. Aan kun kiubii sirrii ta'uudhaaf maal ta'uu qaba dirqama? Aan kiubii lakkoofsa baa kanaa ta'uu qaba jechuudha. Bu'aa lakkoofsa baa kanaa ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenya fudhannee ilaalle negeetiiva tokko haa fudhannee ilaalluuti. Tokko negeetiiva tokko fudhannee itti ilaallu negeetiiva tokko jechuun meeqa? Negeetiiv tokko jechuun negeetiiv tokko kiubii goonaa jechuudha. Maaliif A keenya argatuu deemaa irra waan ta'eef jechuudha. Baan kiubiin keenya negeetiiv tokko kiubiidhaan walqixa waan ta'eef negeetiiva tokko baay'isuu negeetiiva tokko jechuudha.
Kanaafiyyuu maal nuuf ta'a negatiiva tokko kiubii yookiin negatiiva tokko jechuudha. As keessatti negatiivni tokko kun yookiin aan kenna kun maal inni kiubii sirrii nu ta'a jechuudha. As keessatti maal laalla negatiiv tokko kiubii sirriin isaa tokko negatiiva tokko yoo ta'u negatiiv tokko immoo kiubii sirrii nu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenyonni lakkoofsa kiubii negatiiva tokko negatiiva 8 jechuun meeqa waan ta'eef negatiiva 2 baay'isuu negatiiva 2 baay'isuu negatiiva 2 negatiivni kun maaliif poozitiivatti hin deebi'u jettanillee akkuma kana dura ilaallee negatiiva 2 baay'isuu negatiiva 2 baay'isuu negatiiva 2 jechuudha. Kanaafiyyuu maangoo waan ta'eef maangoo qofa osoo hin ta'in negatiiva illee jalqaba irratti negatiivaaf negatiiva waliin baay'isnu lakkoofsa osoo hin baay'isin dura irratti negatiivaaf negatiiva waliin baay'isnu afur nu kenna. Negatiivaaf negatiiva waliin baay'isnu poozitiiva nu deebisa. As biratti nuuf maal qofa waan ta'eef poozitiiva qofa jechuudha. Boodas deebi'ee negatiiva takka achi qabna waan ta'eef itti wayita baay'isnu maal nu deebisa negatiiva nu deebisa jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin keenya maal ta'a negatiivumaan nu jiraata jechuudha. Negatiiva baay'inaan lakkoofsi kiubii yoo negatiivaan nu kan kenname taate kiubii sirrii isaas maal ta'a bifuma negatiivumaan ta'a jechuudha. 2 baay'isuu 2 meeqa 4 baay'isuu 2 8 negatiiva keenya alaa qabna. Biratti barreessina. Kanaafiyyuu negatiiv 8 illee kiubii sirriidha. Akkasumas negatiiv 27s 0nis 1s 8 itti fufaa ka deemu kun hundinuu kiubii sirrii jedhamu jechuudha. Maaliif lakkoofsi isaan dura mataa isaatiin yeroo sadiif baay'isee lakkoofsa kana nu kennu waan argameef jechuudha. Yookiin aan walqixa baa kiubii keenya irratti aan kenna lakkoofsi baa kiubii jedhamu wayii waan isa dura jiruuf jechuudha. Hubadhu jedha. Hubadhu kana irratti maal laallaa a baay'isuu baa yookiin a baay'oo jennee illee hin dandeenya. Maaliif gidduu jira maaltu jira baay'isuu akka jiru beekamaa waan ta'eef jechuudha. A baan walirratti kiubiidha yoo jiraatan bifa kiubiitii yoo jiraatan haala kamiin furuu dandeenyaadha. Haala kamiin furuu dandeenyaadha. A kiubii addatti allee kiubii goona baallee kiubii goone gidduutti maaltu jira baay'isuu jira jechuudha. Gidduutti baay'isuu jira jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenya fudhannee haalaalluti. 2 baay'isuu 4 hammattuu keessatti kiubii yoo goone lamas addatti kiubii goona deebisnee 4s addatti kiubii goona jechuudha. Kanaafiyyuu 2 kiubii meeqa nu kenna 8 yoo nu kennu 4 kiubii kenna meeqa nu kenna 64 nu kenna jechuudha. Kanaafiyyuu 8 baay'isuu 64 meeqa 512 yoo nu kennu bifa hammattuma keessa jiruunis yoo hojjechuu barbaanne haala kamiin hojjenna 2 baay'isuu 4 hammattuu keessa jiran san seera boorimaa jedhamsaniif fayyadamnee 2 baay'isuu 4 meeqa nu kenna 8 nu kenna jechuudha. Kiubii alarraa qabna waan ta'eef kiubiitti gadi fidanna 8 baay'isuu kiubii 8 kiubii jechuun meeqa 512 kana jechuun 8 baay'isuu 8 64 baay'isuu 8 immoo meeqa 512 nu kenna jechuudha. 512 nu kenna. Inni itti mata dureen itti maal jedha tooftaa kiubii sirrii ittiin barbaannu yookiin tooftaa lakkoofsuma kiubii kamiyyuu ittiin barbaannu jechuudha. Jalqaba irratti akkuma iskeerii sana wayita iskeerii ilaalsanitti akka hin fayyadamuu dandeenya lakkoofskoopiitiin diddiirsuu jechuudha. 200 fakkeenya fudhannee ilaalla lakkoofskoopiitiin diddiirsuuf 216 lamaa hiruu dandeenya. Lamaa kana yeroo sadii hirraane jechuudha gabaabumatti maaliif jalqaba irratti iskeerii ilaallee irra waan ta'e irra hin deebinu jechuudha. 2 kiubiin haaluma iskeerii sanitti hirreen hirraa 2 kiubii ta'a. 2 kiubii jechuun 216 kun lakkoofsa kopxii lamaa kan yeroo sadiif hirama akkasumas deebi'ee 3 lakkoofsa kopxii 3 yeroo 3 jechuudha. Kanaafuu fakkeenya yookiin hubadhu reef arginsan irratti a baan kiubii jechuun maal jechuudha inni aanas addas kiubiidha baanis addatti kiubiidha jechuudha. Kanaafiyyuu paawariin isaanii wal fakkaata waan ta'eef hundee isaanii waliin baay'isnee paawarii tokko fudhachuu hin dandeenya jechuudha. 2 baay'isa 3 meeqa 6 jechuudha. 6 gubbaatti immoo inni kiubiidha jechuudha. Kanaafiyyuu 216 kiubii sirriidha illee akkasumas 6 kiubiinis meeqa akka nu kenna arganneerra 216 nu kenna arganneerra jechuudha. 27 irra 64 yoo ta'e 27 jechuun meeqa 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 kiubii ta'ee jechuudha. 4 baay'isuu 64 jechuunis 4tu yeroo 3 kiubiif godhe jechuun irra deebi'ee mataa isaatiin yeroo 3f baay'isee jechuudha. Kanaafiyyuu 3 irra 4 hammattuu keessatti paawarii 3 goona yookiin 3 irra 4 kiubii jennee waamuu hin dandeenya jechuudha. Kattaanumaa inni paatarnii ida'ama lakkoofsa maangoo jechuudha. Paatarnii ida'ama lakkoofsa maangoo kana wayita ilaallu fakkeenya tokko miseensa of taasisaa waliin 0 idaas tokko jechuun hin dandeenya. Garuu tokko kiubiin fakkeenya tokko kiubii sirrii jennee tireef irratti lakkoofsa paatarnii ida'ama lakkoofsa maangootii wayita ilaallu lakkoofsi tokko maangoo miti maangoodha. Kana lakkoofsa fidu meeqa jechuudha. Tokko baay'isuu tokko baay'isuu tokko jechuudha. Kanaafiyyuu tokko baay'isuu tokko
kiubii nu kennaa jechuudha. Kanaafiyyuu ida'amni isaa kanadha jechuudha. Kan itti aanu lakkoofsa maangoo 3 fi 5 haalaalluuti. 3 fi 5 ida'amas jara waan ta'eef 3 daas 5 meeqa 8. 8 jechuun ammoo kiubii sirriidha. Kiubii sirrii waan taasiseef maayinni 2 paawarii 3 waan ta'eef jechuudha. 2 paawarii 3 yookiin 2 kiubii waan ta'eef jechuudha. Inni itti aanee jiru lakkoofsi maangoo 7 9 11. 7 9 11 kana 7 daas 9 meeqa ta'a 16 yoo ta'u 16 daas 11 meeqa 27 jechuudha. Ida'amni jaraa meeqa nu kenna 27. 27 as keessatti maal nu kenna kiubii sirrii nu kenna jechuudha. Kiubii sirrii waan nu kennu 3 yeroo 3 mataa isheetii yeroo 3 baay'attee kiubii sirrii kana nu kennuu dandeette waan ta'eef jechuudha. Gabaabumatti maal laala ida'ama lakkoofsa maangoo yookiin paatarnii ida'ama lakkoofsa maangoo kennarraa maal argachuu dandeenya kiubii sirrii kenna argachuu dandeenya jechuudha. Inni tira malli yookiin tooftaan ittiin kiubii sirrii kenna argannu maayinni gabatee kiuboota fayyadamu kiubii isaa argachuu jechuudha. Gabatee kiuboota fayyadamu. Gabatee kiuboota fayyadamu jechuun jalqaba irratti gabateen kiuboota akkamitti jiraata haaluma iskeerota barbaadnootti ta'e ibsine gara gadii 1.0 irraa haga 9.9tti yoo jiraatu gara dalgaa immoo 0 irraa haga meeqaatti jiraata 9tti jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu gabatee kanarra ilaallee argachuu dandeenya. Gabateen kun kitaaba keessan gara xumura kitaabichaa duuba duubarraan jira. Kan iskeerotaas kan kiubotaas jechuudha. Fakkeenyaaf 1.9 kiubii isaa barbaada yoo jedhamne haala kamiin barbaannaa 1.5 gidduu kana jira haa jennu 1.9 gidduu kana jira haa jennu. Jalqaba irratti haga 1.9 kana gara gadii ilaallaa jechuudha. 1.9 kana gara gadii yoo ilaallu 1.9 kana gara gadii yoo ilaallu kan itti aanee jiru lakkoofsi 9tti manni kun manni dhibbaffaa isaa meeqa 5. Manni dhibbaffaa isaa 5 kanatti ammoo haala kamiin fayyadamna gara dalgee deemee ilaallaa jechuudha. Gara dalgee 5 irra bakki jiru ilaallee kiibha isaanii asbiroo ta'e fakkeenyaaf kiibni isaanii maal ta'a 7.4 tokko 5 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kiubiin lakkoofsa 1.9 meeqa ta'a 7.4 tokko 5 ta'a jechuudha. Karaa ittiin barbaannu karaa jechuudha. Inni biraa immoo saayintifikii yookiin kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuudha. Innis haaluma salphaadhaan fayyadamuu hin dandeettanii jechuudha. Inni itti aanu maayinni mata dureen itti aanu kiubirootota. Waa'ee kiubii keessaa kiubirootota jechuudha. Gabaabumatti kiubirootota jechuun akkuma iskeerii isaan iskeerii irratti lakkoofsa tokko mataa isaatiin baay'isuu ta'u iskeerootota jechuun ammoo garagaltoo isaati yookiin faallaa iskeerii taasisuu jechuudha. Lakkoofsi tokko fakkeenya kiubirootota irratti ammoo lakkoofsi tokko akka baay'ataa hirmaatota wal fakkaatan yookiin wal qixa wal fakkaatan jechuun kenna. Fakkeenya lakkoofsa A jedhamu tokko A kiubii godhu jechuun A masaa yeroo 3 baay'isuu jechuun wal fakkaatan. 3 yoo ibsame kanneen keessaa tokko fakkeenyaaf A baay'isuu A jenneen jirraa miti. Kanneen A sadiin kanneen keessaa aan takkatti maal nu taate kiubiruutii nu taate jechuudha. Aan as keessaa maal taate kiubiruutii nu taate jechuudha. Kunis yaan kiubii lakkoofsa xaati jechuun yaa walqixa xaa kiubii akkuma wal ibsinsanitti yoo ta'e xaan kiubii yaati. As keessa yaa walqixa xaa kiubii jechuun kenna meeqa xaa baay'isuu xaati. Kanneen sadeen kana keessaa tokko maal nu ta'a kiub ruutii nu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu xaan kenna kun kiub ruutii yaa nu ta'a jechuudha. Innis mallattoodhaan haala kamiin ibsamuu danda'a? Xaan walqixa ruutii jalatti yookiin kiub ruutii jalatti yaa barreessinaa jechuudha. Gatii kiubii sirrii nu kennamisan barreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoon kun ammoo maal jedhamee beekama? Mallattoo raadikaalaa jedhama jechuudha. Yaan as jala jirtu kun ammoo maal jedhamti? Raadikaandii jedhamte jechuudha. Mallattoon yaan as jala jirtu kun maal jedhamti? Raadikaandii jedhamte jechuudha. Asirratti garaagarummaan iskeerii fi kiubii irratti uumamaa inni iskeeriin haaluma kanaan barreeffama yoo ta'u iskeeriin gubbatti lakkoofsa 2 hin barreessinu. Kanarratti garuu 3 barreessina. Sababni 3 barreessinuuf iskeeriidhaan gargar baasuuf jechuudha. Iskeerii irratti yeroo kamiyyuu hin barreessinu. Haala kanaan taa'ee jechuun maal mul'isaara? Fakkeenya yaa walqixa xaa akkan haala kanaan barraa jechuun maal mul'isaara? Gatii yaa raadikaalii yaa meeqa xaa nu kennaa jechuudha. Kun maayinni iskeeriidha jechuudha. Iskeerii irratti. Kiubii irratti ammoo maayinni xaan 3 jechuudha. 3 wanni goonuuf kiubii ruutii akka ta'e agarsiisaa jirra jechuudha. Wanni kun kiubii ruutii akka ta'e agarsiisaa jirra jechuudha. Asirratti 3 tunuu maal jedhamti waamti? 3 tun maal jedhamti waamti? Wayita iskeerii waan hin qabneef wayita kiubii irratti 3 tun maal jedhamti waamti? 3 tun indeeksii jedhamti waamti jechuudha. 3 tun indeeksii jedhamti waamti. Kanarratti waan isin ilaaltan maayinni mallattoon raadikaala yoo jedhamu lakkoofsa 3 gubbaa jiru kun immoo maal jedhamee beekama? Indeeksii yaan ammoo yaa raadikaala jirtu sun maal jedhamti? Raadikaandii jedhamtee beekamte jechuudha. Fakkeenya kana haala halluuti.
lakkoofsa cube godhuu fi lakkoofsa cube root godhuu isaa garaagarummaa ilaala. Fakkeenya lakkoofsa a jedhamu kana cube taasisuu jechuun xiyya kana laalaati xiyyi kun gara a cube itti deema. Kana jechuun a baay'isuu a cube taasisuu jechuun. Garuu cube root taasisuu jechuun a cube kanarraa a takkatti qofa barbaada jechuudha. Kana jechuun a baay'isuu a cube nu kenna yoo ta'e a kanneen sadiin keessaa hirmaatota kanneen keessaa aan takkattiin tun maal nu taate jechuudha? Cube root nu taate jechuudha. Aan takkattiin keessaa cube root nu taate jechuudha. Fakkeenya as biratti haa ilaalluti. Fakkeenya isaa osoo tooftaaleetti hin taane dura jechuudha. Fakkeenya isaa 8 ruutii 8 cube ruutii 8 yookiin ruutii 8 illee ni waamuu ni dandeenya jechuudha. Ruutii 8 jechuun raadikaala jalatti meeqa 8 meeqa jalqaba baay'ate cube ruutii waan ta'eef lama baay'isuu lama ennaan jechuudha. Kanneen keessaa tokko maal nuuf ta'a? Cube root nu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu lama. Cube root 8 meeqa nu ta'a jechuudha? Lama nu ta'a jechuudha. Waa'umatti fakkeenya biraas ilaaluu ni dandeettan jechuudha. Inni tanumaa inni mata dureen kenna maal jedhaa? Tooftaa cube rootota ittiin barbaadan. Tooftaa cube rootota ittiin barbaadan. Jalqaba irratti cube tooftaa ittiin barbaadan ilaalleerra. Inni ittaan tooftaa cube rootota ittiin barbaadan. Kunis waluma fakkaataa maalinni hirmaata tokko farratti maalinni hirmaatota kopxiitiin diddiirsuu ennaan jechuudha. Hirmaatota kopxiitiin diddiirsuu ennaan jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi kan hirmaatota kopxiitiin diddiirsuu jalqaba 27 nu kenname. 27 kun cube sirriidha jechuudha. Cube sirrii ta'uu isaa haala sanii mirkaneeffanna. Jalqaba irratti 27 haala kanaan bifa salphaadhaan ibsachuu ni dandeenya. Baay'isuu kuma tokko diddiirfannee jechuudha. Lakkoofsa kuma lamaa fi kuma 27 jedhu kana diddiirfachuu ni dandeenya jechuudha. Maal jechuudha? 27 baay'isuu kuma tokko jechuu hin dandeenya. Maaliif wayita baay'isan meeqa nu kenna? Kuma 27 kana nu kennan jechuudha. Deebinee 27 kana wayita diddiirsinu 27 sadii meeqa? 9 sadii meeqa? 3. Kanaafuu 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 ta'a. 3 cube ta'a jechuudha. Deebinee kuma kennallee hin diddiirfanne yookiin bifa kopxiitiin hirmaatota kopxiitiin diddiirfannaa jechuudha. Kuma jechuun fakkeenya gabaabatti 10 yoo ta'e hirru meeqa ta'a? 100 yoo ta'u 100 illee deebinee 10 yoo ta'e hirru meeqa nu ka'a? 10 nu kenna jechuudha. Kanaafiyyuu 10 baay'isuu 10 baay'isuu 10 baay'isuu 10 yeroo 3 jechuun maal nu kenna? 10 cube dha jechuudha. Baay'isuu 10 cube jechuudha. Amma hundeen jaraa garagara. Maaliif hundeen jaraa 3 fi 10? Paawariin jaraa wal fakkaata. Kanaafiyyuu paawarii tokko fudhannee hundeelee waliin baay'isuu hin dandeenya jechuudha. As keessatti 3 baay'isuu 10 paawarii 3 jechuun wal maratti jechuun dandeenya jechuudha. 3 baay'isuu 10 meeqa? 30 cube waan ta'eef gatii cube rootii kennaa argachuuf 30 cube heega ta'eeti raadikaala rootii jalatti 30 baay'isuu 30 ammas baay'isuu 30 jechuun hin dandeenya jechuudha. Kana keessaa tokko maal nu ta'a jenneerra ibsa reef irratti cube rootii nu ta'a jenneerra waan ta'eef cube rootiin 27 meeqa ta'ee nu baha jechuudha? 30 ta'ee nu baha jechuudha. Cube rootiin 30 ta'ee nu baha jechuudha. Inni biraa hubadhuu kitaaba keessanirra jirurra maal jedhaa? A fi baan miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'anii cube rootii jalatti a baay'isuu baay'oo jedhe maal jechuu barbaadeeti? Aallee addatti cube rootii baay'isuu baallee addatti cube rootii jechuudha. Kana jechuun fakkeenya lakkoofsaan yoo laalle jalqaba irratti formulaa kana yookiin ibsama kanatti itti deebisnu fakkeenya irratti 8 cube rootii baay'isuu 8 cube rootii yookiin 8 raadikaala jalatti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Cube rootii keenya takkatti fayyadamnee jara lamaan bakka takka baay'isuu hin dandeenya jechuudha. Jara lamaan bakka takkatti baay'isuu hin dandeenya jechuudha. Kana jechuun haala kana yoo ibsamu maal ta'a? 27 baay'isuu 8 raadikaala takkatti jalatti jechuudha. Jalqaba garagara akka turan san maal goone bakka takka waliin deeffannee jechuudha. As keessatti 27 beekama meeqaan baha? 27 3 baay'isuu 3 waan ta'ee 3 ta'ee nu baha. Asitti ammoo 8 meeqa ta'ee nu baha? 2 ta'ee nu baha jechuudha. Kana maal sababni 2 ta'eef maal inni 2 baay'isuu 2 waan ta'eef jechuudha. Kanneen keessaa tokko cube rootii waan ta'uuf jechuudha. Kanaafiyyuu baay'isuu 2 3 baay'isuu 2 kenna meeqa jechuudha? 6 jechuudha. Lakkoofsa kanas yoo waliin baay'isnee gatii isaa dhumarraa barbaanne maal cube rootii isaa meeqa ta'ee nu baha jechuudha? 6 ta'ee nu baha jechuudha. Inni biraa seerri itti aanu maal jedhaa? A irra baa cube rootii jalatti A irra baa kenna kana fuunee maal jennaa? Adda baasuu hin dandeenya jechuudha. Bifa A irra baa bifa waamaa fi waamsaa qabuunis yoo nu kennan
aallee addatti kiibruutii jala baallee addatti kiibruutii jala galchuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya olaalle raadikaala jala tokko 216 yoo jenne 216 tokko 216 tokkollee addatti raadikaala kiibruutii jala galchuu dandeenya 216 illee kiibruutii jala galchuu hin dandeenya jechuudha. Kana keessatti tokko maal ta'ee nu baha tokkuma ta'ee nu baha maaliif lakkoofsi tokko yeroo sadii baay'isu maal nu kenna tokkuma nu kenna waan ta'eef jechuudha. 216 ammoo meeqa ta'ee nu baha jechuudha. Jaha ta'ee nu baha sababni isaa jaha baay'isu jaha baay'isu jaha meeqa 36 baay'isu jaha 216 kanaafiyyuu tokko irra jaha nu ta'a jechuudha furmaanni keenya. Waa'ee amma walumaa galatti waa'ee kiubii kiibroota iskeerii fi iskeeroota laalleef xumurreerra. Amma wanni ilaallu boqonnaa kana keessa mata duree isa dhumaa jechuudha. Hojiirra oolmaa iskeeroota kiubii fi kiibroota. Haala kamiin hojiirra oolmaa isaan? Hojiirra oolmaa jechuun jalqaba irratti maal inni jireenya guyyaa keenya keessatti iskeerotaa fi kiubii fi kiibroota kanneen haala kamiin gargaaramna yookiin haala kamiin fayyadamnaadha jechuudha. Kitaaba keessanirra fakkeenya hedduutu jira. Kitaaba keessan fakkeenya jiru ilaaluu hin dandeettanii baay'inaan bifa kamii wal qabata bifa kana wal qabatuu hin danda'a jechuudha. Maal laallaa hojiirra oolmaa jira laallaa jechuudha. Akkamitti jireenya guyyaa keenya keessatti fayyadamna. Fakkeenya kitaabni keessan tokko jira. Fakkeenya isaa maal jedhaa? Fakkeenyi kun haala jireenya keenya wal qabatee kan dhiyaate as keessaa iskeerii fi iskeeroota akkamitti argannaa jechuudha. Namni tokko kortoo fayyadamee mana jireenyaa isaa halluu dibuu barbaade. Namni tokko kortoo yookiin masalaala jennee beeknu san fayyadamee mana jireenyaa isaa halluu dibuu barbaade. Dheerinni olee dhaaba mana kanaa hundee isaarraa hamma kortootti fakkeenya as bira mana jira haa jennuuti. Mana jira haa jennu as bira dheerinni dhaaba manaa dhaabni manaa jechuun as biraa asii ka deemu kana dhaaba manaarraa hanga hamma kortoo dhaaba manaatti hirkatee hamma kortoo dhaaba mana kanaatti hirkatee 8 meetira yoo ta'e fageenyi hundee isaa manichaa fi miila kortoo isaa tuqee lafa tuqee hagame jechuudha. Fageenyi hundee manaarraa haga kortoo miila kortoo lafa tuqee kana 6 meetira yoo ta'e dheerinni isaa meeqa jechuudha. Kana dheerinni kortoo kanaa yookiin dheerinni masalaala kanaa meeqa jechuudha. Gabaabumatti haala kamiin furuu dandeenya? Haala kanaan bifa rog-sadee kofa sirriitiin furuu dandeenya jechuudha. Rog-sadee kofa sirrii nu kenna jechuudha. Asiin 8 meetira yoo ta'u asiin ammoo 6 meetira. Kana haala kamiin furuu dandeenya? Seera Paayitaagoras teeramii waan jedhu jira. Seera Paayitaagoras teeramii waan jedhu jira jechuudha. Seerri Paayitaagoras teeramii as biratti kun caadhaan yoo bakka nu bu'u, kun aadhaan bakka nu bu'a, kun immoo baadhaan bakka nu bu'a jechuudha. As biratti caa iskeeriin keenya yeroo marayyuu foormulaa dhaabbata seera Paayitaagoras teeramii irratti a iskeerii edaasa baa iskeerii yoo ta'u kan nu gaafatan immoo caa iskeerii osoo hin taane caadha yookiin dheerina tokko qofaa jechuudha. Kanaafiyyuu gabaabumatti haala kamiin furuu dandeenya? Gatii A kennaan been gatii B kennaallee hin beekna jechuudha seera Paayitaagoras teeramii waan ta'eef.